ajajoota qondaalota akkasumas gooticha miseensota waraana bilisummaa Oromoo ummata Oromoo kan dhalas kan keessaas qophii kanarras ta'ee qophii kanaan alatti jirtanii baga amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo akkasumas bara haaraa 2026 geessanii baga waliinuu geenye iniin jedha. Egaa carraan akkaataa kanaanii jaarmiyaa keenya waliin uummata keenya kan nu mararfatu nu deeggaru nuuf dhukkubsatuuf nuuf anaannatu akkasittiin waraana waliin iddoo tokkotti sagalee akkasii qooddannee waliin ayyaana kanarratti argamuun carraa ulfaadhaa fayyaa ta'a. Haasaa dheeraa guddaan qabu'anii jaallanii gariis akkasuma jiru sagantaa bal'aa immoo itti aansitanii qabdu jaalli gaamma akkasuma akeeku jira waan ta'eef yeroo keessan dheeraa sinirraa hin fudhadhu jechuudha. Ani haasaa baay'ee gabaabduu tokkon jechuu barbaada. Haasaan gabaabduudhaan jedhu barri kun bara milkiitii, bara injifannooti, bara itti waan galaafataa turre ol kaataa turre guduunfinuu jedheetaniin abdadha. Waraanni bilisummaa Oromoo dirreerra jirus kanuma abdataa abdachuu qofaa miti kanaafis hojjetaa kanaafis hojjechaa turre fuuldurattis kanadha hojjennaa jechuudha. Mootummaan kun beekama. Humna bu'aa irratti wal ijaareen haamicha hama gaggeessee meeshaa akkasumas instituushinii biyyicha keessa jiru itti dhimma bahee uummatatti cancala godhee saamichaan jiraataa jiru. Baay'ee burkutaa haa dhufu burkuteessuu keessatti immoo dhiiga lafee fi lubbuu itti gabbaraa turuun keenya waan yaadatamu sanatti guduunfaa gochuufidha deemna. Kanaaf barri 2026 kun bara milkiiti, bara injifannooti. Akkasitti saganteeffannee hojjechuu jirra. Eebbi keessanis mana keessaa nu eebbisaa turtanii haphee ta'ee nutti haa qabatu nu haa milkeessu jechuun barbaada. Kanarrattidha hojjenna. Kanaa ol wanni nuti jennu wanni nuti odeessinu hin jiru. Ammoo itti dabalataa jaarmiyaa tokkichadha qabna. Biyya alaatti jaarmiyaa abaa'uu woboo kunoo kan mana kana keessa waliin jirruu fi akkasumas gariillee carraa mana kana keessa seenanii waliin hirmaachuu hin dandeenye jaarmiyaa kana jalatti masakamanii seeraaf heera isaatiin tarkaanfatanii hojii hojjechuu jiranii kana jaarmiyaa tokkicha kana beekna. Jaarmiuma kanatu ititee jaarmiuma kanatu waan jiru hundumaa hojjechuu jira. Abaa'ooboon dhaaba kana kan kanaan alaa wanni nuti beeknu hin jiru. Namni ergannes hin jiru. Namni bakka buufannes hin jiru. Akkitti deemuu barbaannu akka kana kuno. Akka kanatti deemuu barbaannaa namni akkanatti deemuu keenya sirrii gara rarraga bilisummaatti nu geessaa. Kanaafiyyuu jaarmiyaa kana jala masakamnee isin waliin tarkaanfanna jedhu balballi keenya banaa. Kan kanarraa hafe jaarmiyaa kana qeequu dandeessu. Warri kanaan alaa jechuun nu warra waliin jirru miti jaallan. Namni jaarmiyaa kana qeequu danda'a waan barbaade ittiin jechuu danda'a. Garuu maqaa jaarmiyaa kanaa dhahatee qircaatiin dirreerratti miseensota qondaalotaa fi ajajoota quunname istireesii of biraa qabu sana summii gara dirreetti geejjibsiifachuun hin danda'amu. Duraan ni ture dhugaa. Absoo keenyatu bara dheeraa akka bartee wayii akkasittiin balballisaa waa hundaaf banaa ta'eetu akka farda cancalan qabnee keessa gulufamaa ture. Kanaafuu abaa'oonis guddachuu dadhabee qabsoo Oromoo gitus guddisee waraana sabaaf malus guddisee kumaatama naan siin jedhu 1,000 2,000 miti 10,000 jechuudha. Guutuu Oromiyaa keessatti inuma quba qabdu waan ta'eef waggaa 5 keessatti kana ijaarre oduu miti. Arraba miti afaan miti jechuudha. Gochaan lafarratti qabatamaa sana jechuudha. Kanaafiyyuu akka feetee sana dhaballeessuu barbaanne. Lafatti mucucaanne dhabeekna iddootti kufne kufaa miti si'a kufne yookaan marra irra naannofne kufne miti bakka itti mucucaanne sana beekna waan ta'eef lafa mucucaa sana balleessuu jirra jechuudha. Kana gochuuf immoo hanga sadarkaa ofii keenyaayyuu walitti garagallee dhiiga wal dhangalaasuu keenyarra. Boora malee hin calalu waan ta'eef. Akkasittiin walitti bu'uu sodaate
Gandaan wal qoodee, kutaan wal qoodee, amantiin wal qoodee saba tokkicha kana hiree kumaatama waliin qabu wanti adda isa baasu tokkoyyuu hin jirre. Saba sirna yoo jette sirna gadaa himatu. Saba biyya yoo jette biyya Oromiyaa qabu. Saba akka sabaatti immoo Oromoo ta'e. Saba immoo afaan guddaa afaan Oromoo dubbatu. Saba immoo hireen itti jallattee gabrummaa jala jiru bilisummaaf immoo qabsoorra jiru. Saba kana akkaataa kanaanii bu'aa namootaatiin qoqqoodamee akka inni cancala gabrummaa jalatti bara baraan jiraatu gochuu keessatti qabsoon iyyuu deebi'ee qabsoo sana saba keessaa gabrummaa keessaa baasuu dhiisee walirra qabsaa'uun suni walitti bu'uu wal sodaachuu wayi xuriitii wal tuttuqee kan isa tokko yoo cuummaan ija kee jira jette kan kee immoo bocoocoo kan biraa ta'ee quba walitti qabuu waan baay'atuufi. Fedhii sadoo sabaa dursuu caalaa fedhii dhuunfaa fi sadoo dhuunfaa dursuurraa iccitii dhuunfaa fi dhoksaa walii wal beekuurraati malaasee miciliqsee walitti dubbachuu warra hin dandeenye ta'eetu qabsoon kun akka barteetiin namni akkuma barbaade keessa garmaamaa jiraate sana balleessinee jechuudha. Sana balleessinee qabsoo naamusaa fi sansaaqaa qabuu fi jaarmiyaa tokko jalatti masakamee adeemuu iccitii dhokataa homaa tokkoyyuu hin qabne. Iccitiin dhokataan tokko yoo hin jirre saba keenyaaf qofa bu'aa fi sadoo saba keenyaaf qofa dhiigni keenya dhangala'u waan ta'eef waan tokkotti qaanuufnu waan hin jirreef malaasnee buruqsinee xannachicha kunnee ganneetu jaarmiyaa kana tolfannee jechuudha. Jaarmiyaa kanaan alatti wanni deemu hundumti isaa inni diina jaarmiyaa kanaati diina qabsoo bilisummaa Oromooti. Diina inni warra qabsoo keenya kolaasee har'a barcuma aangoo siyaasaa biyyittii qabatee qabsoo gara dabarse sanara irra addatti ilaalu warra kanaa jechuudha. Diina inni keenya iyyuu wayya. Maaliif kanaan durallee dubbadheera bofa dhakaa jalaa bofa afaa jalaa jedhe bofa dhakaa jalaa fagootti argita. Yoo onnee godhatte ulee cabsitee ajjeesta. Yoo sodaatte immoo irraa gortee dabartaa jechuudha. Bofti afaa jalaa garuu hin argitullee yeroo akkam immoo akkasii siniin tullee hin beektu. Tuniifuu diina inni sadayyuu wayya. Kanaaf jaallan ofumaa harcaa hafa malee ABO oboon jaarmiyaa ulfina qabu, jaarmiyaa guddicha, jaarmiyaa qawwee harkaa qabu, jaarmiyaa gaachana sabaa ta'ee, ittisa sabaa ta'ee hojjetu. Kana qeequun immoo ni danda'ama. Arrabsuunis ni danda'ama. Waan barbaadde jechuun ni dandeessa. Sareen hunduttii gaalli suni hinuma xonnoo qaa jiru. The recording has stopped. Dhimmoon hanqatu. Kanaafi jaarmiyaa kana maqaa dhahatanii hoogganoota qondaalota miseensota dirreerra jiru maqaa dhahatanii suuraa maxxanfatanii bakka adda addaa ittiin daldaluun yakka guyyaa tokko nama gaafachiisa. Yoo anaannannaa sana qabaatte qabsoon nuti gaggeessinuu fi daandiin ittiin adeemnu akkaataan ittiin deemnu sitti jaarmiyaa kana jala matagamee jechuudha Oromoo gargar hin qoqqoodin. Yoo si hin taane ta'e immoo jaarmiyaa kana maqaan dhahatiin arrabsuu dandeessa, abaaruu dandeessa garuu maqaa isaatiin hin socho'u. This meeting is being recorded. Hankanuma jechuun barbaade. Jaarmiyaa tokkittii kana qabu. Jaarmiyaan tokkittiin sun immoo ajajoonni hundumtiyyuu kunoo har'allee dirree keessaa irratti hirmaatan. Kan kanarraa hafe eenyuun iyyuu dirreerraa qabatanii har'a jaala kiyya dirreerraa qabattee anatti duuluu hin dandeessu. Anaan qabattee dirreerratti jaala kiyyatti akkan duulu gochuu hin dandeessu. Madaasaa argineerra wal madeessinee buruqsinee wal keessaa baasneetu warra ciccetu citee walitti hafe. Nama tokko lama qabattee nan burraa kaasuun hin danda'amu jechuudha. Bu'aa inni kun. Balbalichi cufa. Hojiin immoo kun jaarmichi kana jalatti hiriiri hojjedhu jechuudha. Nama tokko lama qeeqtee nama tokko lama akkas jaarmiyaa keessaa na baase jettee maqaa waraanaa dhahattee deemtu waraanni sunis hankees ta'uu hin danda'u hankees miti an sabaati. Fedhii nama dhuunfaa guutuu miti kan dirree irratti wareegamaa jiru waraanichi. Hoggana tokko dha qaba. Seera tokko ni dha socho'a. Fiingee tokko ni dha bula. Nama tokko lama qabatanii socho'uun sun ni hafee balballi isaa har'aa kaasee cufa. Barri kun immoo bara milkiiti. Akkasittiin ofumaa fagoo deemtanii wareegama baay'ee kaffaltanii humna keessan beekumsa keessan qabeenya keessan itti qisaasaa turtanii callistaniituma burchaatii fi afaan faajjiin baaburicha irraa hin harca'ina abboo jabaadhaa irrumatti rarra'a. Isteeshinii isa dhumaa sana gahuu yaalaa jechuudha. Nuti isteeshinii dhumaa kan gahuu hin dandeenye yoo wareegamne qofa an kanaachi carraan biraa hireen biraa laallannu jiru sinis akkas ta'a jechuudha. Akkas ta'a. Jaarmiyaa kana qeeqaa. Arrabsaa waan barbaaddan jedha garuu maqaa isaatiin hin daldaliina. Kana mirga isin hin kenninu eessatti iyyuu ni mormina sakan.
jaarmiyaan tokkichi nuti qabnu jaarmiyaan kabajaa qabu kuni jaarmiyaan ulfina qabu kuni jaarmiyaan akka bartee fi sirna dhablummaa seera dhablummaa balleessee taggabbiitiin akkasitti nu baasa jennee akka ijaarranne godinarraa gamtaarraa hanga siigadii garee gurmuutti ijaaramee jiru kuni hojii isaa akkaataatti saamicha balleessee accountabilitiin jiraate immoo hojii hojjetu tolchine irraa kan hafe waan ittiin kee qabnu tokko iyyuu hin qabnu turii sana ofitti amanna. Ofirraatii maatii irraatii qabsoo gaggeessine. Baay'ee dubbachuu naman gaafatu. Dhiisii ofii hin saamuu jechuudha. Deebi'ee ofiin hatu jechuudha. Akkamitti itti dhiignee finneetu jaarmiyaa akkasii goone waraana kumaatama goone yoo sanarraa dhabne immoo dabarre beela'uu beeknaa jechuudha. Kophee keenya gugumnee waannee nyaannee akkamitti akka beelofne akkamitti akka madoofne immoo guddaa isaa hin beeku warra akkasitti nu qeequ kun. Waggoota hamma kana maal hojjenne maal keessa turre akka madaa akkamii qabnaa waan beeku hin qabu. Garuu daqiiqaa tokko dhufee miidiyaa irra bahee nama qeeqee deemuun guddoo haga kanatti salphatti jechuudha. Agas hin salphatu hojii isaa garuu. Jaallan garii as keessatti hojii hojjetanii jireenya maatii waa hunda itti dhaban. Lafa dhageetan immoo boolla kamuun seenuu jechuudha. Kanaaf cinnee walitti hafne ka jedhu. Gariin immoo yeroo isaa wareeguu miti sakandii tokko nama dubbisuu nu rakko. Garuu qabsoo Oromoo akkas ta'uu qabdi jecha akka isheen ta'uu qabdu jaarmiyaa jala galii nu argisiisi waliin hojjenna. Yoo akkas ta'uu baatte immoo bal'aa gargaari Oromoo. Qubuma namatti qabuu qofaaf immoo yoo jiraattu ta'e dhimma keessatti. Ka odeessummaa odeessa. Akkuma silee sareen tutuun dhiistu sareen sarumaaf dutti gaalichi inuma xonnu kan inum deemaa jiru. Fedha ta'uu qaba. Galma ni ga'a. Ni injifan. Shakkiin qabu. Noo goobanaa lubbuusaa rabbi haaraa matuutii boruu sihii ka itti waaruu jedhe. Nu warri dirreerra jirru arguu dhiisuun ni mallaa jechuudha. Lubbuun dhiiraa billiqa. Amma hin jira borga naman beeku. Maal jennaan ibidda keessa hin jira waan ta'eef. Ammoo ibidda keessa jiraadheefis immoo du'uu dhiisuus ni mala. Lubbuun gaafuma guyyaan baate waan ta'eef. Garuu warruma boru itti waarutu har'a nu abaara. Abaarsi sun abaarsa yakkaa abaarsa cubbuu. Abaarsa bilisummaa sabaa caalaa gabrummaa sabaa keessatti bu'aa barbaaddatanii akkasiiti jechuudha. Hin argattan. Warri sanaaf deemtan hin argattan. Warri guddaan balaaleffannaan adeemu jireenyaa guddataati. Bakka buufanne jaarmiyaa dhagaggeessa. Gabaabaa wanti ta'u tokko iyyuu hin jiru. Ni hojjeta. Boolla kamuun jireenya isaatti dhiige maatii isaatti facaasee jechuudha. Maal jennaan biyya isaati jaallata. Saba isaati jaallata. Saamicha immoo ni balaaleffata. Ni jibba. Kijiba immoo jaallatu. Kanaaf walitti cina. Gooticha waraana bilisummaa Oromoo dirreerra jiru waliin quunnamee ajaja fudhateetu hojjeta. Anatti isa ajajaa jechuudha. Inni ajajaa ni fudhata. Keessa deebi'ee hin gaafatu. Allayyaa bu'ii qabsoo bilisummaa Oromoo qo'a qaba jennaan jaala kiyyaa hidhee keessa deebi'ee illee hin gaafatu. Hayyeedheedha. Kanaafidha hojjetaa jechuudha. Waan inni itti dhabe immoo anumaaf beekaa jechuudha. Warri beekan immoo inuma beekan. Jireenya dhuunfaa immoo jiraachuu hin dadhabe. Ammoo nama tokkee akkasittiin qabatanii sana jibbite jennaan naa bakka buusi. Oromoon bakka buufate. Qabsaa'ota bakka buufate. Sana jibbite anaan jaallachuu hin dandeessu. Anaan jibbite oboo jaallachuu hin dandeessu. Nuti maatii tokko. Afaan faajjii akkasii. Dirree irratti gandaan hin dubbatiina. Jaalsa baay'eef dirree irratti hooggana yoo ta'e woboo hoogganaa jechuudha. Baaleen hoogganu, Arsiin hoogganu, Gujiin hoogganu, Booranan hoogganu, woboo hooggana. Woboo zoonii kallattii gara kibba bahaarra jiru hoogganaa jechuudha. Akkasuma jaalabdii barbaadde yoo ta'e salaaleen hoogganu. Warri jaarsoo warri jiddaan hoogganu. Yookaan cobii yookaan kuyyuun hoogganu. Waraana bilisummaa Oromoo Finfinneetti marsee jirudha hoogganaa jechuudha. Anarraa immoo ajaja fudhata. Akkitti gargar baastanii jiru jechuudha. Balballi isaa cufa. Akkasuma jaallanni zoonii adda addaa irra jiranii bifuma kanaan waraana bilisummaa Oromooti hoogganu malee gandasiin hoogganan. Baay'ee tarkaanfanneerra. Jaallan kunii hadhooftuu hadhaa hedduu dhandhamaniitu keessa darbanii lafa kana gahan hundi keenya iyyuu jechuudha. Kanaafuu barri 2026 baratti bololtan osoo hin taane baratti hojjettan beekumsa keessan copha sammuu keessaa waan qabdan
Akka taatellee taatu bu'aa qabsoo hanga keessa turillee nuu buusti yoo ta'e coba sammuu nuu cobsa. Beekumsa keessan. Dafqa keessan dinagdee waan argattanii sharfee tokkollee yoo taate lilmee bitti yoo ta'e sana nu gargaara. Oromoof immoo woboorraa eeyyama gaafachuu hin barbaachisuuf bakka deemtan hundumaatti ani Oromoodha. Sabni koo rakkoo akkasii qaba jedha ambaasaaddara ta'aaf. Sana hunda gochuun dandeessa yoo ta'e immoo hojii dhuunfaa keessanii nagaan hojjedha. Suniyyuu qabsoo galata qabdu sanaaf hojju. Kan sanarra darbe garuu diina qabsootis. Sun immoo diinuma inni kaasana waliin gaafa buqqa'u galmagaa. Anuman jechuu barbaada. Bara kana, bara oduu, bara ololaa, bara waan bolola hunda xaxaa shira dhiisanii bara itti diina oton toree lafa gahaa jiru sana yeroo isaa as gabaabsinee rakkoo sabni keessa jiru, gidiraa sabni keessa jiru isa dheerate, isa baay'ate kana yeroo as bunnu, yeroo xiqqeessinu, yeroo bilisummaa dhiyeessinu akka ta'u hojjennu haa ta'u barri kun jechuun barbaada. Egaa nan xiqqeessa jedhee na harkaa bal'atee dhiifama naa godhaa na of kalcha. Warri as keessa jirtani warra cichee, warra citee walitti hafe waan taataniif isin ulfina qabdu. Jaarmiyaa ulfina kana qabu jalatti, gaaddisa goblaa kana jalatti waliin tarkaanfanna. Hin harca'ina, seexaa godhaa, dhiiqeffadhaa, miciraan qabaadhaa, onnee godhadhaa. Bilisummaan qoosaatti hin dhuftu. Nuti dhiiguuf qophii, du'uuf qophii. Rarraga sinii gara bilisummaatti geessu sanaaf riqicha ta'uuf qophii. Galaanicha gowwaa hamaa keessaa kana irra cehamuu dadhabe lafee keenyaan ijaarree riqicha ta'uuf qophii nurra tarkaanfadhaa jechuudha. Kana caalaa immoo wanni sinii goonu jiru.